immoo isaan kana akka fidattaniin isinitti haasa'a. Isaan keessayis meeshaa maalii maqaasaa orjinaala maal akka fidattaniin isinitti himuu barbaada. Akkuma argitan kaawuyyaadha. Kaawuyyaa bishaanii fi kaawuyyaa normaalii tokkosu. Ashamaa hordoftoota koo nagaan waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoo na eebbifamu guutuu raafan qaba nagaadha. Arra kaleessa akkuma ani istishuwaarii yeroo baay'ee gaafii nagaafannaani isinii waraabetti kana booda torbee kana walumatti aanseetu waa hin dhufuu qabu hin dhufne viidiyoo faana isinii hojjedha jechuun wanta dhufuu qabu faanaan isinii hojjedha sitti agarsiisaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana immoo laayik sheer gochaa irraa barumsa argannaa yookiin gaafii waan nuti ta'e arganna deebii yoo jettani warri haaraan taane subscribe gochaa warri kaan immoo share like gochaa yaada qabdanis barreessaa bira darbaan isiniin jedha. Ifama ni saamiko sagalee akka kanaatti maayita bakka ilaali kan viidiyoo ni yiniti ni yinishi ni yini TV tu sagaleen galee jira kanaaf hin ka'e dhiifama. Kanaaf naaf wajjin ta'a isiniin jechaa har'a akkuma argitanii isaan kana lamaaniin qabadhee dhufee maal fakkaataa akkamii isa jedhuun isiniif hojjedha jechuudha. Isaan kana lamaan isaan kana lamaan jedha eewni dhugaa dubbachuu fi istishuwaariin bishaanii yookiin kaawuyyaan bishaanii biyya keessa hin jiru. Yeroo baay'ee yoo jiraate iyyuu kun isa guddaa sana ni beektu arabattis iddoo jira iddoo suufii tokko samminaamina malee namni mana keessatti hin qabu jechuudha. Kan qabadhu gosh makiinaadhaan qabadhu la makiinaa kee fudhadhu makiinaa kee. So arra kuni kaawuyyaa bishaaniin istiimii ta'u jechuudha uffatichi. Akkuma argitan qalaalii salphaa bootaan fixu orjinaala dhugaa waaqayyoo ani itti fayyadame sirriitti. In beektunni biyya hambaa dheeraadha guddaadha shaanxaa keessallee nan kaa'u jettan kiiloo baay'ata jechuudha. Kuni akkamitti fayyadamnaa mee maanni maqaan isaa nutti mi'eessayyuu yoo jettanis isiniifan hima. Eessa akka ta'e isiniifan hima. Iddoodhuma kana bantu dura isaati asitti saaqxaniiti isa kana saaqxaniiti bishaan asiin itti naqxu iddoo kana miiliyam naqattanii miidiyem maksimum miidiyemii qaba ammatti fayyadamtanii yoo Itoophiyaa keessatti amma fayyadamu uffata lamarra wanti amma kana kaawuyyaan tokkofamu jennu injiru yeroo mabaanu tokkofnatum ta'e jechuudha. Komadiin amma kana nurraa afaa baay'een keenya hin qabnu uffata walitti xibbibbi jedheedha tokkofnees lafa keenya yoo jenne yeroo baay'ee deebi'eetuma caccaba waan ta'eef gaafuma uffannee baanu fudhanna jechuudha. Anamma komadiin uffataa qaba meetira 50 garasi garuu uffanni kanuma akkasii tootoo dabalame hin ga'uufi jechuudha. Kanaaf gaafuma baan tokkofatu istii godhanna jechuudha. Bishaan asitti naxxanii amma isaa laallattanii kana ni lokkostu yeroo lokkostanii iddoo kanaa diimatti. Sana booda kan erga bishaatti naxxanii ni qadaaddu deebistaniiti akkanatti on off immoo iddoo kana jirti jechuudha. Baa orjinaala mi'aa dhugaa dubbachuudhaa fi online irra ni ajajanii garuu online sun waan baay'ee naaf deena kan foonii kan juusii kan bunaa saanota kan shorbaarraa kaasee kan itti nyaatanii kan keekirraa kaasee jechuudha. Manumatti naaf fide gatii xinnaadhaanii feermuzoota baay'ee manatti naaf fide jechuudha. Orjinaala amma ammaatti fayyadame meeshaalota hunda isaatu Itoophiyaa keessatti gatii isaan isinitti makan foonii tokko fa'iti. Viidiyoo kana dhiisee asiin sattaanus torbee kana akkuma jiruttu viidiyoo guyyaadhaan wanta isin barbaachisu isinitti himaa jechuudha. Kana dhiistanii dhufuun isinitti hin ta'u fidachuu qabdu. So akka kanatti innaa bishaan ho'ee asiin afuuraa baasa jechuudha. Sana booda keenyatti suuqqattanii girgiddaa keessatti illee suuttanii tokkofattu jechuudha. Bootaa yoo qabattanii immoo iddoo isaa mijeessitanii tokkostu jechuudha. Kuni kana fakkaata qallaal salphaa orjinaala mi'a isaa orjinaalinnatiin nagarrame ana dhugaa waaqa xinnina isaa miti.
Inni lammaffaan immoo ani tokko seen innasuma deebisee ol kaa'aa malee iddoo hin qabu ni beektu. Iddoo kana saaminaa ilaa cabse lafaan dhayeeti. Miini kun miini Panaasonikiidha. Orjinaala. Sirriitti orjinaala. Lammaffaan Nokia Akiyamo Nokiyaanis bareeda. LG'n baay'een argamu. Meeshaan akkasiti. Kuni uffatas dafee laxxi godhee kan tokko kaawuyyaan kanatu gubatee cilee ta'a gizee baay'ee dafee uffata laxxi nama harkaa godha. Kaawuyyaan tokko immoo kan bishaan hin harka fakkafne qabaa. Inni tokko qabaatee tumaayyuu immoo hin guba furdiidha jechuudha. Hin tabalaashaa jechuudha. Kuni bishaan harka fakkafuufis hin ta'a. Qaan kun kan bishaan harka fakkafuudha. Asiinis kan bishaan naqaa hojjatuudha. Akkuma argitan asii bishaan naqattu. Iddoo kana ni cuftu ni qannastu. Alashii kana ni cuftu ni qannastu. Isa kanaan immoo bishaan isaas jala gochaa deemtu. Ishii kanaan immoo walakkaa yoo tuqxan ishii kanaan akka waan hinnaa eeyutti qal'istee ciqitti gooti jechuudha iddoon kun. Asii immoo on off innaan isiniin jedhu qannafachuu fi xiqqeeffachuun asii isin jira kan biraa. Ni qannaftu ni saaqxu ni cuftu ni qannaftu ni dabaltu jechuudha. Isa kana miini Panasonic jedhu kuni orjinaala isumaayyuu sirriitti bitadha. Isa kanas kaawuyyaa tokko yoo isa bishaan istan kanammoo kana dirqama. Iddoo baay'eetti hin argamtu garuu suni. Garuu kana dirqama sin barbaachisa jechuudha. Dirqama keessanii kaawuyyaan biraa guute rakasnis guute bifaanis istaayilii anis muudiidhaanis garuu cilee ta'a iddoon kun. Oyyaa abbaa. Sagalee qonnaa dhagee saami'u. Kanaafi kana fakkaata. Isa kana bitadhaa sinin jedhaa. Baay'ee hin qabu sinin jedheera kun hin gubu. Ofitti uffata laxxi godha uffanni tokko kaawuyyaan tokko kuni muluunsaa cilee. Anamma niitiin koo gaaf tokko fiddee dhugaa torbanitti badeet kan biraa fiddi. Yeroo fiddi uffata ofitti laxxi godha. Innuma gubeellee uffanni tokko mee uffatuma gubee bira darbaa. Garuu tokko dhoqqeedhum godhee ofitti cuffata ganaa shiboodhaan dhixxu. Shiboodhaan innaa dhixxan immoo kun hin tuqama. Kun innaa tuqame immoo ammas torbaniin na dhiqi jedha jechuudha. Kanaaf isumaa yoo bittan isa bishaan harka fakkafu isa akkanattis hojjetu bita. Tokko hin qabu qaasa kana kan bishaan naquu qabu normaali lummuxiitu jira. Lummuxii jechuudha. Kana jechuun bishaan hin naqu jechuudha. Isa lamaa hojjedha. Maaliif uffanni haphiin jirti. Kaawuyyaa gochuuf deemtanii isin harkaa butuu danda'a. Bishaan naqaa garuu innaa tokkoftan isin harkaan tuqu jechuudha. Isa kanas bitadhaa isiniin jedha. Yaada gaafii qabdan immoo naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoon lammaffaan koo isa kanaadha. Biyyaan baatii maal akka fidattan inni naan hime. Viidiyoon lammaffaan isa kanaadha. Isa kana jechuudha. Viidiyoo taanu immoo isinii kan hojjedha waa biraati. Amma torbee tokko guutuu waan fiduu qabdan waan na hafe ani fidanne na hafe isiniin immoo fidadha isiniin jedhu ni jira. Kanaaf fidadhaa koottaan isiniin jedha. Kaawuyyaa immoo kan mataa ittiin tokko isin nu agarsiisu jettanii okee rakkoo tokkollee hin qabu. Ittiin tokko seen isinitti agarsiisa jechuudha. Rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Like share gochuun dagatinaa isinii yaada qabdan barreessuun dagatinaa. Kun baay'ee tokko sin barbaachisaati fidadhaati koottaa. Okay, fidadhaati koottaa dhugaa baay'ee sin barbaachisa. Kunillee yoo hafe kun lachuu immoo yoo argattan lachuu jireenya har'aa laaltanii dhiistanii dhufinaa jireenya borutti jiraattan. Iddoo har'a teessan otoo hin taane fakkeenya galee mannoo maabiraatiin galchinee ampuulii eenyuun qabu manni koo achi gaxarii duuba boruddoo sin jiraachisu hin beektaa waan ta'eef tokkosaa fidadhaa koottaa. Uffata yeroo hundumaa alatti tokko sun birrii 50, birrii 20, birrii 30 uffata tokkitti guyyaa guyyaan immoo iddoo sana dhaquufu isin dinqa jechuudha. Kana gadi buttanii fuutanii uffata keessan tokkoftanii deebitu. Ciao! Like godhaa.